daawwattoota ONN kun ONNidha. ONN irratti kan isinii dhiyeessaa jirru waa'ee keenya. Waa'ee keenya irratti egaa kan isinii dhiyeessaa jirru asina fuuldura kan jiran gameessa qabsoo Oromoo, hangafoota qabsoo Oromoo warra yeroo jalqabaatiif rasaasa dhukaasan keessatti kan hirmaata turanii fi umrii isaanii guutuu cichoominaan kaayyoo jaallan isaanii itti wareegaman, kaayyoo hangafoonni keenya itti wareegaman qabatanii leeyona kan turanii fi har'allee qeerroo wajjin dhaabbatanii qabsoo kana irratti kan cichanii hafanidha. Isaan wajjin akka turtii gabaabaa goonaa. Egaa hunda dura dhugoomsaa dhugaasaa waamicha keenya kabajanii asitti nu argamuuf akkasumas immoo yaada gabaabaa kana nuuf kennu fayyamuu keessaniif hedduu galatoomaa horaa bulaa deebana siin jedha. Illee galatoomaa namni keessan egaa bakka kaanuu qabnu waan seenaa haasa'uuf yeroo isin qabnu seenaan keessan seenaa qabsoo Oromooti. Haa ta'uuti bakka irra geenye kana irraa kaanaa ammoo har'a kan wal geenye kora gamtaa miseensota abaaboo Awurooppaa kan biyya Swiidin magaalaa Stookholm irratti argamu irratti wal geenye. Mee asirraa kaana akkamitti ilaaltan ayyaanni kun akkam ture, korri kun akkam ture, guyyaa lama deemsisnee akka xumurreerra? Korri haala yeroo keessatti walitti dhufanii waan jiru irratti wal haasa'uun waan barbaachisaadha. Kunis akkuma argamutti haala yeroo irratti marii argitee haala yeroo dhaabichi keenya akkamitti akka fuuldura deemuu fi maal irraa akka eegamu maal akka isa barbaachisu irratti waa hedduutti haasa'ame. Kuni bareedaadha kan qabeessa kan miseensota kan immoo hawaasa irratti argamne kan argamnetti waan bareedu haaluma yeroo irratti kanaaf fuuldurallee gaazexaa haalli mariidhaa kan bakka bakkatti itti fufuun ta'a. Haalli yeroodhaa kun kan murteessaa waan ta'eef haala yeroo kanarratti immoo dhaabichi keenya maal gochuu qabu maal isarraa akka eegamu haala gaaffii uummata keenyatiif ammoo hiree murteeffannaa uummata keenyaa kanarratti cichoomina waan sila yeroon namarraa feetu gochuudhaaf akka argitee dhaabni kun gaafatamu hoogganni isaatii fi hayyoonni Oromoo kan deeggartoota dhaaba kanaa ta'an illee yaada irratti kennachuudhaan haala tokkummaa Oromootii fi fedhii saba keenyaa waan silaa guutuu danda'u irratti akkamitti akeekni bilisummaa saba keenyaa kun osoo hin gufanne milkaa'u irratti yaadni kennamu obbo hundaa kan itti fufu ta'a. Ammas haala biyya keessatti amma argamaa jiru irrattis hedduu mari'achuun fi ogeeyyiiwwan kanarraas yaada dhiyaatuudhaan haala jaarmattis haa ta'u haala wal dhahiinsa yeroo irrattis haa ta'u bareedinaan haasawamaa ture. Hedduu bareedaadha. Tole egaa hedduu galatoomaa. Haa ta'u egaa har'aa sadarkaan irra geenye sadarkaa salphaadha miti. Lafa dukkanaa gaafa dukkanaa san bakka isin kaatan ni beektu. Har'a immoo ija keessaniin carraa argattanii waaqnis hundoo keessan tursiisa isin ga'e argitaniittu. Egaa qeerroon yeroo utubamtu ni beektu, akkamitti akka utubamte ni beektu. Maaliif yeroo qeerroon utubamu isin miseensa gumii sabaa warra ture keessaa tokko. Har'a Oromiyaa keessatti waan deemaa jirus ni argina. Irra caalaan namni jijjiiramni dhufeera. Jijjiiramni kun Oromoon bilisoomeera kan jedhus ni jira. Gama biraatiin immoo Oromoon aangoomeera. Aangoo biyya sanii Oromoon fudhateera kan jedhu jira. Gama biraatiin TPLF yookiin immoo warri silaa biyya san sirna kana ijaarratanii sirna kanarratti abbaa ta'anii biyya san akka barbaadan oofaa turanii dhabamaniiru yookiin immoo maratanii maqaleetti galaniiru kan jedhu jiru. Waan kana akkamitti ilaaltan? Dhuguma Oromoon aangoomeera, Oromoof darbeera, sirnichi buqqa'ee sirni Oromoon barbaadu dhaabbate jijjiirama jedhan kana isin akka buuleessa qabsoo Oromootti akka muuxannoo waggoota 40 darban qorattanitti haala jiru wajjin akkamitti ilaaltu isin? Ani jijjiiramni kun akkaataa amma namayyuu itti xiinxaluuwwan arguu waan na gammachiisu ni qaba, waan na gammachiisu ni qaba. Qabsoo bilisummaa Oromoodhaa adeemsisaa kan waggaa dheeraa waggaa dheeraa 1963 irraa kaasee hidhannoo marraa jalqabaa yeroo eegalamtus maqaan dheeratu dhahama.
qeeroo ganamaa jedhamee warri sirbilanii ture. Jalqabummaan humna saniitu qeeroo mataa tuutaati. Qeeroo wanni jedhamu kun gaafa sirraa ka'ee jira bilisummaa Oromoo keessatti. Gaafa Haayile Sillaaseen bu'ee dargiin dhufee marsaa lammaffaa yeroo manni keenya qotee bulaa bakka iyyuu ka'ee lafti qotee bulaa taatu hiree ofii murteeffannaa ni hayyamaa jee dargiin ka'esii manni keenya guututti ka'e yeroo sanillee qeeroo jedhameetu jira. Akkasuma dargii sana keessatti hanga dargii wal dura dhaabbannu caasan keenya bifa shaniitiinis kadeemu takka guddaa qeeroo irratti hunduufamte. Lafa jalatti dargaggoo dammaysuun uummata keenya manguddoo dammaysuun dubartii dammaysuun har'aan eegalamna. Qabsoon kun itti fufee dargiin kufee gaafa dargiin kun kufinis yeroo dargiin kufaa dhiyaatu akkanumatti horiisarra ture. Dargiin kufee chaartarii seenne gaafa chaartarii seennu qabsoo bilisummaa Oromoo ummatatti gabba'ee ummanni nuti Oromoo jeessan dura Oromoo jechuun hin turre Oromummaa kana uleen barsiisaa turre haa ta'u ammoo Oromummaan baramtee egaa biqilli ijoolleen gaafa qeeroo ganamarraa kaafee barsiifamaa ture jalaa hangafaa'ee dulloomaa xiqqaan ammallee barumsitti fufee dargii keessattis barsiifamaa as ga'ee ganna 27 wayyaana keessattis barsiifamaa ture. Jaarmanni 2005 kora sabaa booda qeeroon dargaggoon lafa jalatti qabsoo bilisummaa Oromoo haala hacuuccaa addaa keessa waan jirtuuf karaa hundaanuu haala danda'ameen harfan gureedaa bifa lafa jalaatii fi uummata keenya ijaarama akka itti fufu gaafa kora sabaa sana lafa kaayame 2005 irraa kaasee itti fufe yeroo dheeraadhaaf deemaa ture. Kun hundinuu dhumaatiin Oromoo dhumaatiin xiqqaa guddaa ittuma ture. Dabremmoo adeemsa kun deemee fincila diddaa gabrummaa kan jedhamu fincila kan jedhamu eegalame san keessatti bilisummaa Oromoo gaafa lafti duraa Finfinneen tan Adaamaa haa taatu jedhamus fincilaa ture. Finfinnee irraa gaafa waajjirri ofiyyoo buqqa'ee lakkii magaalaa Oromiyaa keessaa achi ta'uu qabu. Finfinnee ta'uu qabaa jedhamee warreen machaa jedhamas buqqa'e gaafa sanillee nama hedduutti dhufe deddeebi'ee bilisummaa Oromoo lafa jalaatiin ijoollee ijaaraa ture. Haa ta'u wanni kun itti fufee 2004 oo'uun jabaatuun 14 jabaatuun itti fufe. Akkasuma hanga 2016 kan jedhama ajaa'ibaa. Kun immoo dhiiga ilmaan Oromoo dabballoota bilisummaa Oromoo lafa jalaan qopheessu sadiinan hin beekamne. Yeroo dheerarraa waan dalagamaa dhufe kan lafa jala namni meeqatti dhumaa maalla meeqatti diigamaa itti ijaaramaa as ga'edha. Waan as ga'e kana immoo efa ishiin bilchaatte namni hedduun abbaatti ta'uu ni gara. Maa abbaatti ta'a miti waan ilmaan Oromooti isaan hundaa itti abbaatti. Ammoo immoo haqa ibsuun xiqqoo waan gaarii natti fakkaatu namoonni gariin isa haqa ibsuu barbaadan jira. Ha dhugaatti qabu dhuguma dargaggoo sana kan dura jalqabee bilcheessee asii gadi bilisummaa Oromoo. Erga bilchaatte immoo haama irratti murata irratti namni itti heddummaatu ni mul'ata. Maa heddummatanii ilmaan Oromoo dhugaa isaaniitti haqa isaanii argachuudha maa heddummatanii. Ammoo dhugaan kan bilisummaa Oromooti. Maaliif yeroo fincilli diddaa gabrummaa kun hammaatu qeeroo bilisummaa kan jedhamu qeeroo biyyaatisaa jedhamu sanirraa dhimma hin qaban. Akkuma fedhee haa ta'u qeeroon dargaggoon kun nuuf abaabiyyoota itti dandeenya. Abaabiyyoota biraa humne amma. Kun immoo nuti gammachuu itti qabna. Haa ta'u akkaataa itti amma laalu. Wanni kun erga sadarkaa kana ga'e jijjiirraa biyyattii tana keessatti barbaachisu wareegama meeqan bakka tana ga'e jijjiirraa dhalatti. Jijjiirraa dhalatti irratti immoo akkaataa waan kana nama yuutuutti abbaa ta'uu barbaadu namni jaarmanni nama tokko qabu hafina tokko qabus namni keenya isaanis achiisitti jira. Hin qaban hin jennu harka ni qabani ammoo jalqabarraa bu'uureessee kan asiin ga'eefis qooda kennuu qabanii jira. Warri immoo aktiivistoota amma jirus qooda bilisummaa Oromootis beekuu qabanii kasaantis beekuu qabanii. Hundinuu wal hammata. Dhugaadha. Bishaan tokko waggaa bakka takkaa ka'u walitti dabalamee galaana mata.
Amma abbaan fedhe haa jaaramu galaana ta'e Oromoon dhiiga isaatiin dhiiga ilmaan isaatiin jijjiirama kana gahee jira. Jijjiirama kanarratti abbummaa barbaaduun abbummaan uummata Oromoo ni galaati. Jaarmoonni siyaasaa hundinuu akeeka Oromoo rakkoo jalaa baasuu mirga Oromoo argamsiisuu qabsa. Mirga Oromoo kan kaleessa sabboontonni Oromoodhaa itti dhumaa ture gaaffiin teenya maali? Gaaffiin teenya gaafa jalqabaa Oromiyaa walaba taate bilisoomtee barbaannaan kanumarratti deematis baala. Haa taatu haala biyyattii san keessaa ummatoonni nu shakku kun hundinuu jiraachuudhaan hora sabaa sadaffaa asmaratti kattaa irratti wixineen ummatoota Itoophiyaa juudiyaanan ofiifuu keessa keenya qulqullooyne ammatti kana fudhachuu hin dandeenyu warra alaa dhufe ni fudhannaa jiru. Nuti miseensonni waraanni bilisummaa Oromoo waan kana ammatti fudhachuu hin dandeenyu. Nuufuu addaan hin baane. Nuti irratti hin mari'anne. Waraanni bakka jirtu ofii keenyaan mari'anne hin garre. Waan kana ammoo nuti fiddani bilcheessaadha. Gaafa kora sabaa itti aanu irratti nu dhiyeessitanii amma hin fudhannu jennu. Amma maali wanni sagantaa keessatti qollee taatu lakki jecha yoo taate jecha hiree ofii murteeffannaa sabarratti fooyyeffannu walabummaa fayyadanis. Walabummaa hireen isaa uummataatu murteeffata. Nuti uummata kan murteessu nuti immoo bilisummaa jenna ammoo hiree ofii murteeffannaa uummataa sana. Uummata hogga jennu uummatootaan loo jennu. Ummatoota hojjenne saboota Itoophiyaa keessa jiran hundumaa biyyattii san keessa nuti Itoophiyaa illee jennu jenne gaafa saboota biyyattii san keessa jiran. Maaliif jecha Itoophiyaa jedhamu kan amma namni leellisu kana nuti kora sadaffaa sanarratti illee hin fudhanne jechuudha akka miseensa bilisummaa. Maaliif hin fudhatin? Jechi kun fedhii teenya hin dhufne ilmaan Oromoo dhugaa isaanii wajji dhaabbatee dhume lafee ilmaan Oromoo hedduutiin biyyattiitu hin jaaramu. Akka biyyatti kan jaaramte dhumaatii lafee teenya irratti lafee teenya hin jaaramu. Numa waliin cabsuu hin jaaramu. Nuuf hin jaaramne abachoota hin jaaramu. Haa ta'u ammallee fedhiidhaan saboonni kun walitti dhufee biyya tana fedhu Itoophiyaa jedhee fedhu maqaa biraa jedhee fedhu alaabaa fedhe gabbatee uummatoonni walitti dhufee hiree ofii murteeffatee waliin jiraannu. Lakki itti waliin jiraannu akkana akkaataatti wal jiraatu haa xiqqoo qabu guddoo qabu walitti yoo fidate. Hireen saniin biyyattiin tun biyya taate jaalallaan biyya taate. Kan immoo olaantummaa halee leellisaa arbas fidan kuni nuti gammachuutti hin qaban akkana tokkotti. Wanti kun wareegamaan dhufu. Mirga tokko argattee san qabattee harkatti jabeeffattee kan tarkaanfatta. Kan amma nu gas keenya namni nuuf fidu. Mirgi Oromoon irraa Abiyyii fi Lammaan Faanis afaan jalqaba afaan adda bilisummaa Oromoo nuti dubbachaa turre dubbatuudhaan uummanni isaa fudhate. Deebi'ee bakka ofii Lammaan Abiyyi buusuudhaan Abiyyiin immoo akka Opiidiyoo dursuu fi achi keessattis paarlamentii keessatti akka filamu dhiibbaan godhame. Akka ta'eefuu jarree Habashoota nama Oromoo irratti waa dhiyeessuu hin barbaanne dhiigni waluma keessa jira. Haagaa baganda maarallee jiraatu ati akka ta'eenu Dammaqaa Mokonnon illee harka isallee isaa dabarsuun injifannoon argatame. Injifannoon argatame sun Ihaatii keessatti argatame. Ammoo Ihaatii keessatti haa argamtu maqaan namoota Oromoo dantaa Oromoo maqaa dhawan bakka sanitti ol bahanii bakka hedduutti mul'atuun uummata keenya gammachiise. Mirga kana kan arganne dhiigaan dhufe kunis isa kan akka itti ilaaluudhaani bakka amma ejjetamu tanarraa osoo waliin balaaleffanne. Dadhabbii isaan qaban sanis jarummaan achirraa Oromoof dhaabbanne jiru har'a dhiiga Oromootiin kan jiraate nama addunyaa tana keessaa gabroota ilmaan Oromoo fi warreen ummatoota Itoophiyaa jedhamu gabra godhachuudhaan addunyaa keessatti tokkoffaa ta'e har'a waan gaarii nu lafa kaayee jedhanii isa faarsuun Haile Sillaasee faarsuu fa'arraa yoo bakka irraa biqilan mukni hidda lafa keessatti gad dhaabbate firiin isaa gaarii ta'uu dandeessi. Yookaan bakka gubbaa deemte booddee hiddi isaanii gubu. Kanaafuu isaanillee waliin du'ani wanni adda argame dhiiga ilmaan Oromootti mirga keenya mirga keenya argame argatta karaarra Tigreen balaaleffataa achi baatee argitee wal jaaraa jirtu san isaan jabaachuun jiranii isin ammoo uummata keessa hin ajjeesinaa. Addi bilisummaa Oromootis uummata ofiitu bara dheeraa du'aatis ture. Isin immoo kaleessa
har'a jijjiiramaan abbaatan kaleessa immoo dhiiga walii dhangalaasaa turta. Har'as immoo dhiiga ilmaan Oromoo dhangala'u kana akka lamuun dhangala'an akka kaampiin Oromoodhaa har'a ni argatan uummatatti ni arga warri har'a Ihaadigin deemu ilmaan Oromoodhaa achuma keessaa gabbahee jijjiiramne jiru. Isaan moggatti Tigreen warri ala jiru warri mana jiru of jaaree jiru. Tokkummaan jabaataa jiru. Dabala santaan kan immoo Amaaratis walitti dabalamee dabalama isaanii godhatan nuti maalitti akka dabalamnu waan hin beekne dabala keenya kan akka ifa nuu baasan barbaannaa jechuudha. Gaarii kanuma wal qabsiisatee amma fakkeenya faayee warra Tigroota kaastan bara 1985 infishfish yookiin immoo qoqqoodamiinsa TPLF keessatti dhalatee gabaabsanii innis gareen tokko nuti kan manaa baane Tigraay guddoo ijaaruuf malee Itoophiyaa bilisoomsuuf miti. Kanaafuu isin wajjin kan hin jennu jedhanii irraa gargar bahanii kan akka Dr. Ibrahim kana fa'aa jechaadha. Ammoo isaanuu walitti deebi'anii galanii Tihaad immoo kan wanni maali dhaabbanni isaanii tokko kan wanni itti qabsaa'aa jiru jira Eertiraa keessatti kan yeroo darbillee hoogganaan isaanii waraana nama tokko fudhatee irraa galee kanneen hundumtuu walitti dacha'anii mana isaanii keessa ta'anii to'annechaa jiru. Gama biraatiin humni Amaaraadhaa Itoophiyaa leellisu alaaf keessatti wal ijaaree leellisa namni kun godhu isa deeggaran fakkaatan of ijaaraa jiran isa marsanii jiran liqimsuuf jiran nama kana. Akkamitti akka hiika godhatu ta'a? Mee gorsa gara hundaafuu akka maanguddoottis qabsaattis akkamitti ta'a akkamitti dhugoomuu danda'a kun? Ani kana akkitti dhugoomuu danda'u waan tokko irra laaluu qabna. Ana biyyi waan irra laalamu hin qabu. Maaliif pirezidaantii Itoophiyaatti malee pirezidaantii Oromiyaan taane. Har'a isaanis jijjiirama haaromsa of goonee jechaa jiran. Haaromsa godhuun gaarii. Haaromsa ifa of godhan kaleessallee maqaa wal xureessuudhaan dhiiga wal dhangalaasuun namni keenya ableen qalamaa ture. Waan ofii ilmaan Tigree qalan ammoo adda bilisummaa Oromootu qalaa ture jedhanii maqaa balleessuu turan. Har'allee wanni sun eegalamee jira. Wanta kanarraa nama keenya kadhumu nuti barra warri kana dalagu irra guddaan dhumu ummata keenya kana gaatu dhumaa jira. Ummata keenya kana gaasanii jedhanii isaan illee namoota dubbataatuma jiranii gara hojiitti hiikuudhaaf jaarmayoota falamaa bilisummaa sabaatiif alatti hafanis kan gartee waan akkaataatti walitti dhufamu gaafatu. Adda bilisummaa Oromoo waan of harkaa qaba, caasaa qaba, sirna qaba. Kaleessallee akeeka qaba, sagantaa qaba. Akeekaaf sagantaa saasanii dhufee garaagarummaa akkuma lammaan faanii saasan garaagarummallee qabaannu waan Oromoof irra jiru irratti waliin galu jechaa gaafasa isaanii dhagaa. Adda bilisummaa Oromootis ibsa baasaa jira. Wanni adda harkisu kun daba shira kana namu qaadhiisu. Adda bilisummaa Oromoo dhugaa nama ammatti waliigala humna biyyattiin tun qabdu of harkaa qabu miti. Biyyattiin tun qabdu of harkaa qabu guutuu of harkaa qabu Ihaadig keessatti OPDO'n amma olaantummaa qaba ilmaan Oromootiif jedhanii Oromoof dhaabbannee jedhan. Erga san ta'e isaan turre humna qaba isaan turre dandeettii qaba obsanii fi isa kaba kaleessa dhiigatti dhangalaasaa ture miidhamaa ture kaleessas miidhaa turan ammallee jechaan miidhurra isa miidhame san isaan efa abbaatti tan biyya sanatti amma abbummaa efa nuu qaba jedhan isa sayyaamanii waliin gatta'anii haasanii waan Oromoo irra jiru irratti haa waliin daline garaagarummaa sagantaa akka qabnu adda adda haa qabaannu nuti saagartee kaampeenii keenya godhannu kanarratti Oromummaa Oromiyaaf waliin haa dhaabbannu irratti waliin haasawanii karaa nagaatiin yoo waliin dalagan dhiigni nama keenyaa ganna qabuun xiqqaata daangaan lafa keenyaa kan har'a callifnee ilaallu kun boruu hunda mara ilmaan Oromootiif hin jettan daangaan ciramee dhufe Oromiyaan hin jirtu. Oromiyaan nuti irratti kaampaanii goonuu jiraachuun teessu barcimni Oromoon duraan wayyaba qabanii xiqqaatutti jiraa jechuudha. Kana beekuu qaba warri miseensonni adda dimokiraasummaa uummata Oromoof hin jiru. Kana beekuu qaba. Kanaafuu lafti Oromoo ciramtee dhumuu hin qabdu. Daangaan Oromoon nuti kaleessa irra dhaabbataa turre beekna. Bakka irraa warri kililii shanii jedhanii jiran beekna. Ifa magaalaan Jijjigaa muramu. Kun hundi muramu Giradhaan muramu. Kun hundi muramu qaba. Deemuu qaba kana jechuun isin wal ta'uu qabdanii jabaadhaan jaalladha. Ayyee guddoo galatooma dhaamsa keessanii fi egaa seenaa keessan bal'aadhaa isin keessummaa miti miidiyaadhaati guddoo galatooma isiniin jira.